Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Egaa har'aan tan appilikeeshinii lama qabadhee dhufe. Appilikeeshiniin akkamitti maallaqa walitti qabachuu danda'ama? Akkamitti online manuma keenya ta'ee moobaayilaa fi kompiitara keenya dalagachuu dandeenya kan jedhu qabadhee isin dhufe. Egaa of duratti immoo weebsaayitoota gurguddaa keessa isin seensa. Har'aaf immoo appilikeeshinii lamaan kanaan akkamitti maallaqa dalagachuu akka dandeettan isin agarsiisa. Hanga dhumaatti na hordoftan. Akkasuma immoo namoonni immoo YouTube channel keenya kanaaf haaraa taatan asuma subscribe godhaati nu hordofaa. Egaa gara hojiitti deebina. Dudumaan gara Play Store keessanii seentan jechuudha. Sana booda maal jettan gama gubbaa irratti jechuudha. Cash-in jettanii barreessitanii search gootan jechuudha. Sana booda haala kanaan isin dhufa jechuudha. Egaa haala kanaan dhufa cash-in isa kana jechuudha. Kuno haala kanaan isin dhufa jechuudha. Ani buusee moobaayila kiyya irraa qaba waan ta'eef isin immootu ani ammatti buusuun nan barbaachisu isin immoo hin buufattan jechuudha. Erga buufattanii open tan jettan gadi tuqxan jechuudha. Egaa mee gadi tuqee isin agarsiisa. Egaa haala kanaan dhufee amma maal na gaafate erga buusee geessee booda yeroo banuu open godhu Gmail na gaafate email kiyya kanneen keessa tokkotti fayyadama. Egaa isinis email moobaayila keessan irra jiru gadi tuqxanii itti fayyadamuu dandeessan. Egaa ana asirraa kanneen keessa tokko irratti fayyadamee kama gadaanu kan irratti tuqa jechuudha. Egaa haala kanaan dhufee gaarantii jedha. Gaarantii isaa hayyama kenniif naan jedhee permissionii na gaafate. Kanaafuu kunoo permissionii isaa haala kanaan hayyama kennee fi allow godhee jira. Egaa of duuba deebina jechuudha. Egaa haala argitan kanaan naabanee jira jechuudha. Egaa ani kana dura koinii muraasa fudhadhee jira jechuudha. Egaa isin immoo yoo taphattan yeroo awwala eegaltan koinii 900 isinii kenna jechuudha. Fakkeenyaaf geemiiwwan asirra jiru kanneen jechuudha. Geemiiwwan kanneen kunoo fakkeenyaaf earn with app kan jedhu kana kunoo appilikeeshinii buuftanii appilikeeshinii saniin geemiiwwan taphattan fakkeenyaaf mee isin agarsiisa jechuudha. Yeroo takka gadi tuqee isin agarsiisa jechuudha. Egaa haala argitan kanaan kuno kunniin amma guutuun guututtuu maallaqa jechuudha. Maallaqa of keessaa qaba kuno fakkeenyaaf amma kuni koinii kuno koinii as keessaa qaba. Koinii 58 qaba. Kunis 58 qaba. Inni kun 62 qaba. Haaluma kanaan kuno koiniiwwan asirra jiran akka jiruun asirra jiran jechuudha kuno. Kun hundi isaa dalagachuu hin dandeenye jechuudha. Akkamiin dalagannaa yoo gadi tuqxanii jettan appilikeeshinii buusaa isiniin jedha. Appilikeeshinichi isaa san buuftanii sana booda teettanii geemii isaa kan taphattan jechuudha. Geemii kana yeroo taphattanii jettan geemiin asirratti taphattan appilikeeshinii biraa buuftanii irratti taphattan sun asirratti cash-in keessan irratti isinii lakkaa'aya. Bakka kanatti isinii dhufa jechuudha. Fuuldura deebisee isin agarsiisa. Kunoo bakka kanatti asirratti isinii lakkaa'aya jechuudha. Inni kun immoo yeroo muraasa booda immoo hin sharafama. Haala itti sharaftanii isin agarsiisa jechuudha. Egaa haala kanaan taphachuu dandeettan. Suni appilikeeshinii buuftaniiti. Egaa amma asiinis kunoo gama gadhaanu irratti dursa amma reefu isa kana laalla jechuudha. Amma immoo ka gama gadhaanu kana ka itti aanu kana laalla. Earn with game kan jedhu kana. Kunis geemiin haaluma saniin jechuudha. Kanaafuu mee gadi tuqee isin agarsiisaa jira kunoo. Yeroo tokko kunoo haala argitan kanaan geemii kana buusinaan jedha. Kunoo haala kanaan geemii kana yoo buuse jedhe geemii appilikeeshinii tokkicha kana appilikeeshinii tokkicha kana yoo buuse kunoo maallaqa as keessa jiru kana koinii kana kunoo koinii 433 naa kafala jechuudha. Kanaafuu daawunlood godhee geessinaan koinii 433 naa kafala jechuudha. Egaa erga daawunlood godhee geessee appilikeeshinicha mootu yoo barbaade itti fayyadama. Yoo barbaadu baadhe immoo hin balleessa. Itti aansee ammas haaluma kanaan kana hunda isaa taphachuu hin dandeessan kun hundi isaanii qophaa'ee ta'a jechuudha. Kanaafuu kana yeroo muraasa guyyaa takkatti keessatti fixuu hin dandeessan jechuudha yoo taphattan jechuudha. Gadi qabdanii yoo taphattan jechuudha. Maaliif haala gaariidhaan ittiin dalagachuu hin dandeessan jechuudha. Kanaafuu koinii dalaganne kana mee akkamitti sharafachuu dandeenya? Egaa maal gootanii koinii kana gara PayPal ergachuu fi hangam akka fakkeenyaaf koiniin kun sharafamee doolaaratti meeqa akka ta'e fakkeenyaaf koiniin kun jechuudha. Dalagamee gara koiniitti yoo sharafamu hagam akka ta'e beekuu yoo barbaadan payaa wottan jettu tagama gadhaan tana yeroo takka gadi tuqxan jechuudha. Kunoo haala kanaan PayPal koiniin kun takka PayPal koiniin kun takka doolaara 0 takka ta'a. Koiniin 12 mootu kunoo 12 1,880 saantima doolaara 2 ta'a. Akkasumatti deema hanga doolaara 3-4 qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani amma as 0 saantima takka doolaara takka
payout godhuu ni danda'a baafachuu ni danda'a jechuudha. Mee haala kamiin PayPal irratti ergachuun danda'ama? Kanaafuu mee PayPal irratti ergadhe isin agarsiisa. Kunoo amma hagatti dalagadhe tana jechuudha. Amma kuni kunoo isiin tuni ta'anii dalagadhe jechuudha. 1257 jechuudha. Kanaafuu amma asiin buufachuu amma kunoo doolaara takka ni qaba jechuudha. As keessa kunoo amma doolaara saantima takka ni qaba jechuudha. Saantima doolaara takka jechuudha. Xiqqoodha baay'ee tokko waan hin taphatiniif jechuudha. Kanaafuu yeroo argadheen taphan isin immoo yoo haala gaariidhaan taphattan hanga doolaara 4tti buufachuu dandeessan salphumatti jechuudha. Kanaafuu mee haala kamiin buufachuu danda'a? Kanaafuu maal gootanii PayPal keenya dursinee qopheeffannee taa'uu qabna jechuudha. Kanaafuu erga qopheeffannee geessinee email isaa beekuu qabna. Erga email isaa beekne booda maal goonaa yeroo takka gadi tu'ina jechuudha. Kunoo isii matana keessa ergadhee isin agarsiisa fakkeenyaaf jechuudha. Kunoo haala kanaan na dhufee jira jechuudha. Kanaafuu maal godhaa start tan jettu tagama gadhaantu tana isii tana gattuqa jechuudha. Kunoo egaa kaameraa bani jedha enable kaameraa jedha kaameraa bani kaameraa keessa laali jedha. Kanaafuu kaameraa suuraan irraa kaafate erga suuraan irraa kaafate booda na erga jechuudha. Successful naan jedhe jira jechuudha. Suuraa kiyya kaafatee jira. You are now verified naan jedhe. Kanaafuu verified gootee jirte jedhe. Egaa kunoo amma erga suuraa fudhatee geesse booda haala argitan kanaan kunoo Gmail na gaafatee jira. Kanaafuu email PayPal kiyya itti galcha jechuudha asirratti. Haala argitan kanaan kunoo Gmail kiyya galchee xumuree jira jechuudha. Sana booda next tan jettana tagama gadhaantu tana next tana kunoo isii tana gattuqa yeroo takka jechuudha. Egaa password kiyyas itti galcha jechuudha. Password PayPal kiyya na gaafate kunoo haala argitan kanaan hunda galchee xumuree jira. Amma login yoo godhe successful na godha jechuudha. Egaa koodii PayPal kiyya na gaafate. Kanaafuu lakkoofsa kiyya irratti na erga jechuudha. Kanaafuu hin eega. Continue godhe. Egaa haala argitan kanaan koodii na ergee jira. Kunoo itti guutaa. Egaa kunoo koodii na erge itti galchee amma continue godha. Egaa kunoo haala argitanii deemee jira jechuudha. Kunoo amma reefu 1257 ture amma 1,000 keessaa kutee jira jechuudha. Kunoo amma haala argitan kanaan 257 zero egaa saantimni doolaar zero takkaatuni deemtee jirti jechuudha. Kunoo amma qullaatti deebi'ee jira jechuudha asii. Kanaafuu haala kanaan hunda isaa dalagachuu ni dandeettan jechuudha. Ani kana fakkeenyaaf isin agarsiisa osoo homaan taphatin haala kamiin akka ergamuu danda'uu fi akkamitti akka payout ta'uu danda'u isin agarsiisuuf haala kanaan deeme jechuudha. Kanaafuu ammas taphadhee haala kanaan fidachuu ni danda'a. Hanga doolaara 4 doolaara 5 dalagachuu ni danda'a. Kanaafuu haala kanaan taphadhaatii argadhaa isin jedha. Egaa amma immoo appilikeeshinii itti aanu isin agarsiisa. Karreefu isin agarsiisu suni egaa kaash imii kana isa kana jechuudha. Karreefu keessaa PayPal erganne. Egaa ka amma isin agarsiisu mootu isa kana kunoo jechuudha. Egaa woho kan jedhu kana jechuudha. Kunoo woho bakka jettu argaa jirtanii kunoo isii tana jechuudha. Kanaafuu jechuudha wohoon kunis ka ajaa'ibaati. Mee gaditu hin ilaalla. Isin maal gootanii Play Store keessan keessa seentanii woho jettanii barreessita. Akkuma reefu sanitti gubbaarratti bakkuma kaash em jettanii barreessitan kanatti amma mootu woho jettanii barreessitan. Kunoo haala kanaan barreessitan. Woho jettanii Play Store keessan irratti barreessan. Sana booda search gootan. Kunoo haala kanaan isin dhufa. Appilikeeshinichi isa kana jechuudha kunoo. Kunoo appilikeeshinichi isa kana. Ani buusee qaba waan ta'eef buusuun nan barbaachisu. Kanaafuu isin eega buuftanii booda kunoo open tan jettanii gattuu hidhan jechuudha. Sana booda haala kanaan email keessan isin gaafate. Email keessa yoo isin gaafate isin maal gootanii Facebook isin yoo qabaattan kunoo asitti Facebook isin jedha asitti mootu Google isin jedha kanneen lamaan keessa ka barbaadanii fayyadamuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu maal goona mee amma ani Google kana irratti gadi tuqa gama gadhaanu kana irratti jechuudha. Haala kanaan akkuma reefu sanitti akkuma appilikeeshinicha reefu sanitti ammas kanas jechuudha Google na filachiisee jira. Kanaafuu Google mee kamitti fayyadamtanaan jedhe egaa ani kanneen keessa tokko irratti gadi tuqee isin agarsiisame.
Egaa haala argitan kanaan na dhufa. Kunoo ani asitti doolaara hanga saantima 14 dalagadhee jira. Kunoo asirratti jechuudha. Akkuma argaa jirtan egaa kooyinii 300 wajjin qaba jechuudha. Kanaafuu kooyinii kana haala kamiin akka dalagadde isin agarsiisa. Egaa kunoo haala argitan kana maal gootanii geemiiwwan kunoo asirra jiru kana guutuutti taphachuu ni dandeessi jechuudha. Kun hundi geemiidha. Kunoo geemiin kunniin salphaa baay'ee tokko salphaadha. Hanga barbaadan dalagachuu dandeettan waan isin jaalladhu muti. Geemii salphaa mee geemiiwwan fakkeenyaaf amma geemiiwwan kanneen keessaa mee geemii tokko gadi tuqee isin agarsiisa. Kunoo mee isa kana gadi tuqee isin agarsiisa. Egaa haala argitan kanaan kunoo start tan jettu gama gadhaan tana yeroo taggattuudha. Sana booda haala kanaan dhufa. Kunoo haala kanaan dhufa maal goona? Kunoo aappilii makaniin akkana gadi gootan. Kunoo aappilii kana garuma aappiliitti gadi finna jechuudha. Kunoo haala argitan kanaan. Kanaafuu kanallee asiin garanatti goona kan wal fakkaatutti finna. Kunoo haala kanaan kooyinii nu kenna gubbaarratti nu lakkaa'e. Kunoo haala kanaan sirriitti namni taphachuu dandeettii qabdan akka ajaa'ibaa kanatti taphachuu dandeessan. Kunoo kan wal fakkaatu irratti kufiiftan jechuudha. Kunoo haala kanaan. Egaa aappilii irratti haaluma kanaan gubbaa irratti isinii lakkaa'ee deemti. Kooyinii teessan isinii lakkaa'ee deema. Kunoo haala argitan kanaan. Kunoo haala argitan kanaan akka taphachuu dandeessanii. Oh, sorry. Egaa kunoo haala argitan kanaan akka taphachuu dandeessanii. Haala baay'ee salphaa waan ta'eef kanaaf egaa haala kanaan salphumatti taphattanii kunoo gubbaa irratti kooyinii isaa na lakkaa'aa jira. Kunoo hanga asitti hanga kooyinii 200 jedha. Haaluma kanaan kooyinii keessan isin yeroo argattanitti taphattanii akka ajaa'ibaa kanatti kooyinii tana funaanachuu dandeessa. Sana booda immoo kooyinii teessan ni sharafattan jechuudha. Haala kamiin akka sharafattanis isin agarsiisa. Egaa amma kooyiniin tiyya 300 hanga waan taphadheen qabu saantima doolaara 14 keessaa qaba. Egaa maal goona kooyinii dalaganne tana sharafachuu barbaanne kunoo sa'aatii qaba. Taayimii isaan nu kenna. Taayimii sa'aatiin kunoo bakka tanatti naa fida. Taayimii qaba. Sa'aatii kunoo bakka tana agartanii taayimii sa'a 2 fi sa'a 2 booda naan jedhe gabaamatti sa'aatii 2 qabda jedha sharafachuuf waan qabu waan dalagadhe yoo qabaadhe jechuudha. Waan dalagadhe hin jiru as keessa jechuudha. Egaa kooyinii tana immoo kunoo asitti kunoo kooyinii tanniin risiivd godhiyaan jedha gadi tuqeetuma muuziqaa qofa caqasee sana booda 300 tannaa kenna jechuudha. Egaa haaluma kanaan akkatti taphachuu dandeessan. Geemiiwwan waan dhumu miti. Geemiin kunniin haala ajaa'ibaa kanneen salphaatu jira. Kanaafuu namni geemii taphachuu dandeetti qabdan akka ajaa'ibaatti dalagachuu dandeessan. Egaa sana booda maal goona gaafa maallaqa keessatti guurannee akka ajaa'ibaatti doolaara 10 15 20 yoo gaafa gaanne kunoo fakkeenyaaf mee doolaara meeqan akka exchange godhuu danda'u ilaalla. Egaa irra guddaatti immoo appilikeeshiniin geemiin kun akka ajaa'ibaatti ni dalaga. Kanaaf maal gootanii irra guddaatti invite kanaan dalagan. Isaan invite jechuun share gootan jechuudha. Hiriyoota keessaniif nama Facebook irratti waan adda addaa irratti imoodhaan keessan namaa ergitanii haa dalagatu ni kennitaniif jechuudha. Kanaafuu parsantii 20 yoo xiqqaate isaan akka share godhan barbaadanii. Kanaafuu namootatti yoo namni tokko bane siif immoo saantima doolaara 10 ol si lakkaa jechuudha. Kanaafuu yeroo takkatti namoota muraasa yoo ergite doolaara tokko buufachuu doolaara 2 yeroo muraasa keessa buufachuu dandeetta. Kanaafuu inni kun haala kanaan dalagaa. Kanaaf maal gootanii fakkeenyaaf amma namoota hiriyootaaf sheer godhuu dandeettanii bakka kanatti kunoo bakka kanatti hiriyoota keessanii sheer godhuu dandeettanii asitti immootu saantima dalagattan sanniin fakkeenyaaf kooyinii asitti kooyinii 30 ni sharafamtu baay'ee hanga 1000 geettutti jechuudha. Kanaafuu kooyinii 1000 yoo geettan maal gootanii exchange gootan jechuudha. As fiddanii asirratti exchange tana gattuutan jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf exchange tana agartanii isii tana gattuutan kunoo haala kanaan saantima hin qabu amma saantima keessaa hin qabu. Kunoo kadura exchange godhe kunoo asirratti osoo keessaa qabaadhe asirratti naalaqa asirratti qabaadha fakkeenyaaf 1000 qabaadhe asitti bakka kanatti naa hima kunoo exchange kaarraa godhe kuni amma ka sharafadheedha kunoo 700 sharafee asittis 600 sharafee kunoo saantima kuni ganama kana sharafee jechuudha. Kuma takka kooyinii 700 kana daqiiqa takka keessatti fiduu dandeettan. Salphaa baay'ee tokko jechuudha. Kanaafuu haala kanaan taphattanii maallaqa waan asirra jiru haala gaariidhaan sabasabachuu yookaan funaanachuu dandeessan jechuudha. Egaa yeroo dalagattanii fakkeenyaaf doolaara hanga 10-15 yookaan immoo doolaara 5 hanga doolaara 5tti withdraw godhuu danda'a jechuudha. Kanaafuu maal gootanii dhumarratti yeroo gara PayPalitti ergattan bakka tana gattuutan withdraw tan jettan jechuudha. Withdraw tan jettan gattuutan sana booda maal goota withdraw tan yeroo takka gattuutan haala argitan kanaan dhufaa. Egaa hanga doolaara 5 jedha kunoo fakkeenyaaf amma
asitti akkuma argitan doolaara 5 jedha asitti 10 asitti 30 jedha haaluma kanaan kun hunduu akkasitti deema jechuudha kanaafuu maal gootanii isin doolaara 5 irraa eegaltan jechuudha kunoo bakka tanatti doolaara 5 irraa eegala jechuudha xumura irratti yeroo ergattan maal gootanii kunoo bakka irratti jechuudha kunoo bakka kanatti Gmail keessan itti galchitan jechuudha Gmail keessan fakkeenyaaf akka noo gootan Gmail keessan itti galee jira jechuudha egaa Gmail keessan galee booda kunoo bakkuma tokkotti kama gubbaa sana galchitan sana booda bakka tanaan mallattoon tuni ni ifte jechuudha ammaaf hin mul'attu kunoo ammaaf hin mul'attu isii tana bakka tana kunoo withdraw tan jettu ta adii taate tuni magariisa taate jechuudha yeroo maallaqni keessa jira amma maallaqatu 00 irra jira kunoo bakkuma argitan kanatti homaa saantima doolaara keessaan qabu jechuudha kanaafuu osoo dalagadhe amma asirratti gama gadhaanu kanarratti PayPal bakka jedhu kanarratti kunoo withdraw bakka jedhu kanarratti magariisa ifa jechuudha kanaafuu maallaqa doolaara 5 yoo ga'e ergachuu danda'a jechuudha kanaafuu haala kanaan kunifaa kareefu sanis ni caala jechuun ni danda'ama haala gaariidhaan geemiiwwan akka ajaa'ibaatti qaba jechuudha kanaafuu geemiiwwan kunniin lamaan geemiiwwan ajaa'ibaati kanaafuu taphadha akka ajaa'iba kan taphattanii yoo jettan namoonni tapha dandeettii taphaa qabanii fi namoonni yeroo qabdan haala gaariidhaan taphannan maallaqa ajaa'ibatti argachuu dandeessan kana qofaa miti kana fakkeenyaaf isinii fide appilikeeshiniiwwan ajaa'ibaa fi weebsaayitiiwwan maallaqa dalagaa weebsaayitiitu jira weebsaayitiin kunniin qilleensuma irratti kompiitaraa fi moobaayila keessaniin onlaayinii mateettanii dalagachuu dandeettan weebsaayitiiwwan amanamoo jechuudha kunniinis appilikeeshiniin kunis appilikeeshinii sirrii qabatamaati haa xiqqaatu haa guddatu maallaqa doolaara isinii kenna jechuudha akkasuma immoo weebsaayitiiwwan akka amma dura namoota hedduu soba weebsaayitiin kun kijibaadha irra guddaa jechuudha kanaafuu weebsaayitii kijibaa sirriitti marmarree kan dalaguu fi kan dalan adda baasee isinii fide jechuudha kanaafuu weebsaayitii illee ta'e appilikeeshinii kan sirriitti qabatamatti hin dalan hin fidu ammas kanaafuu weebsaayitii kan appilikeeshinii amma qabadhee isinii dhufe kunniinis akka gaariitti dalagachuu dandeessan daleedanii arguu dandeessan jechuudha kanaafuu haala kanaan kan birootis qabadhee isiniif dhufa namoonni mootuu YouTube chaanalii keenya kanaaf haara taatan asumaan warri haala gaariidhaan waan akkana kanarraa dalagachuu fedhinnaa qabdan asumaan subscribe godhaati maatii ta'aatiin hordofaa isiniin jenna egaa warri viidiyoo eegaltanis immootu like godhaati eegalaa akkasii taanetti yeroo biraa immoo waan babbareedaa qabadhee appilikeeshiniiwwan ajaa'ibatti maallaqa irraa dalagachuu dandeettan qabadhee isiniif dhufa jira ammaaf umira jira nagaana